Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media alaamanni saanamni qeereen xiqqaaf guddaan hundi isaanii isin nagaa akkuma baratame qophiin utubaa haqaa kenna torbaanitti seenaa Oromoo jallate qajeelchuu haqa Oromoo dhokate ifatti baasuu goototaa fi beektota Oromoo qabdu faarsuu akkasumas namoota hojii yaraa hojjetanii fi namoota hojii gaarii hojjetan ifatti baasuudhaan kan beekamu qophiin utubaa haqaa eegaleetii jira. Guyyaadhas seenaa gooticha Oromoo umrii isaa guutuu qabsoo diddaa gabrummaaf qabsaa kan dabarse qabsaawaa qofa osoo hin taane hayyuu beekaa waamaraa keessattuu sagalee isaa sanaan qawwee caalaa diinaaf yaaddoo taateen guutuu Oromiyaa keessatti haala jechuu danda'amuun diina gadi dhaabbannaa dhoogge tokko qabannee isinii dhufneetii jira. Ijaa fi gurra keessan qofa nu ergisuun turtiin keessan Oromiyaa Freedom Media qophii utubaa haqaa waliin haa ta'uun affeerraa keenya. Gootichi kun eenyu akka ta'e sammuu keessanitti gaafii ta'eetii jira. Namni qabsaa'aa dhugaa fi haqaa kun Jaalnadhii Gammadaa jedhamuun beekama. Dhagaa biyya keenya irratti nu bulchuuf nurratti lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaabbatu nuti immoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuu nu hanqisuun jiru jechuudha. Jaalnadhii Gammadaan abbaa isaanii Haaji Usmaan Roobaa fi haadha isaanii Aadde Aminaa Borseerraa bara 1955 kutaa Arsii Aanaa Zuwaayee Dugdaa keessatti dhalatan. Jaalnadhii Gammadaan maqaan isaanii inni dhalootaa Qaasim Hajji Usmaan Roobaa ture. Maqaa abbaa isaanii obbo Nadhii Gammadaa jedhamanii kan beekaman erga amantaa Islaamummaa baratanii booda gara Haaji Usmaan Roobaatti jijjiiratan. Jaalnadhiin yeroo mana barumsaa turan maqaadhuma isaanii isa duraa Qaasim Hajji Roobaa jedhamanii beekamaniin waamamaa turanillee akkuma qabsoo abbaa biyyummaa Oromoo falmii godhamutti dabalamanii maqaa Qaasim jedhamu dhiisanii maqaa abbaa isaanii ganamaa Jaalnadhii Gammadaa ta'anii murannoo guutuun qabsoo hidhannoo kan ABO'n hoogganamutti dabalaman. Jaalnadhii Gammadaan maatii bal'aa keessatti obboleewwan isaanii waliin nama gammachuu fi qananiidhaan guddatan akka ta'an namoonni seenaa guddina isaanii beekan ni mirkaneessu. Jaalnadhiin obbolaa dhiiraa 8 fi kan dubaraa 4 waliin kan dhalatan yoo ta'an maatii isaaniif ilmaan 5ffaadha. Barumsa isaanii kutaa 1 hanga 8tti mana barumsa naannoo isaaniitti argamu Araaxaa Mishin jedhamee beekamutti baratanii qabxii olaanaan erga xumuranii booda kutaa 9ffaa hanga 12tti mana barumsa Asallaa waliigala sadarkaa lammaffaa seenanii barachuun bara 1977 qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12tti kennamu fudhatanii qabxii olaanaa 3.8 fidanii Yuunivarsiitii Finfinnee seenan. Jaalnadhii Gammadaan fulbaana bara 1977 gosa barnoota faarmaasii barachuuf Yuunivarsiitii Finfinnee seenan. Yeroon isaa yeroo barattoonni Oromoo qaroo ta'anii harka lafa jalaatiin yookaan iccitiidhaan Yuunivarsiitii keessatti naamusa olaanaadhaan ijaaramanii qabsoo hidhannoo baadiyaa keessatti qabsoo siyaasaa immoo magaalaa keessatti gaggeessaa turan waan ta'eef qeerroo bara sanaa kan ta'e Jaalnadhii Gammadaan of kennuudhaan qooda qabsaa Oromoo tokkorraa barbaadamu mara ba'uuf waadaa jaalleewwanii itti wareegaman galmaan ga'uuf onnee guutuu fi murannoo uumamaan qabanii waliin itti seenan. Jaalnadhiin Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti qeerroowwan bara sanaa falmattoota haqaa ta'an waliin wal baruun ijaarsa Oromummaan bakka har'a geenye kanaan nu ga'e keessatti qooda olaanaa qabaachaa akka turan seenaan jireenya qabsoo isaanii nuuf mirkaneessa.
akkuma ummatoonni biyyi biraa biyya biirratti kabajamanii jiraatani kan kabajaa ifi harka ifiitti galfatee jiraatu ta'uu qabsoo bifa barbaachisa hundaa'uu haala nagaa keessatti akka nagahummaa danda'ame haala biraa keessatti immoo akka barbaachisatti akka ta'u ummanni keenya qophaa'u jenna. Jaalladhii Gammadaan barnoota isaanii waggaa tokkoffaa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti baratanii akkuma xumuraniin qabsoo siyaasaa magaalaa keessatti gaggeeffamu dhiisanii qabsoo hidhannoo dabalamuuf murtee isaanii dhumarra gahan. Barri isaa bara 1978 ture. Yeroo sana hooggantoonni ABO hedduun isaanii kan wareegamanis ta'ee kan har'a lubbuun jiran magaalaa keessaa ba'uun gara qabsoo hidhannootti bara dabalaman ture. Uummanni Oromoo taanaan biyya isaa Oromiyaa irratti kanaan dura akkuma waliin quba qabnu wanneen yookaan mirgoota uummanni tokko bakka jireenyaa biyya isaa irratti hafnaan addunyaa kana keessatti qabaachuu qaban hundaa'uu dhabe asabuun isaanii jaalatamaa jechuudha. Wanti uummanni keenya kallachi uummata keenyaa adda bilisummaa Oromootis dadhabate cunqurfama. Gabrummaa biyya keenya irratti mirgi keenya mulqamee sadarkaa lammaffaatti jiraachuu. Namni biraa akkaataa nuti jiraannu nu murteessu. Kana didaa turree arqas ni mormanna borus mormachuuf qophii. Qeerroo umrii waggaa 28 kan ta'an Jaalladhii Gammadaan manni barumsaa cufamee yeroo ijoolleen biroo gara maatii isaanii deebi'an murataan leencii Oromoo Jaalladhii Gammadaan gara maatii isaaniitti osoo hin deebin bakka qabsoo isaaniitti affeerte irratti mootummaa Abbaa Irree Dargii qabsoo hidhannootiin barbadeessanii mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabachisiisuuf jaalleewwan ABO dirree qabsoo baha Oromiyaa jiranitti dhaqanii dabalaman. Jaalleewwan isaan waliin deeman waraana dirree qabsoo baha Oromiyaa jiranitti dabalaman Jaal Gammachiis Dhaabaa yookiin Zakariyaas Mul'ataa fi Jaal Sanbatoo Luboo turan. Dirree qabsoo haati seenaa Sululli Goobalee qabsaa'ota dhugaa kan ofii isaanitti bobba'anii ifa ta'uun lammii isaanii uummata Oromoo dukkana keessaa ifatti baasuuf ishee keessatti argaman kana gammachuudhaan ofitti fudhattee simatte. Jaalladhiin barnoota leenjii waraanaa fi dabballummaa dhaabaan kennamu mara baratanii akkuma xumuraniin hojii siyaasaa ABO keessatti dammaqiinsa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo ol kaasuu irratti hojjechuun jijjiirama guddaa miseensota dhaabaa keessatti akka fidan seenaan ragaa isaaniif baha. Jaalladhii Gammadaan dhaabaa adda bilisummaa Oromoo keessatti akka loltuu tokkotti loltuu ta'anii lolanii lolchiisuun gamatti hojii dabballummaa fi qunnamtii irratti goomsa olaanaadhaan hojjetanii seenaa boonsaa akka galmeessan qabsaa'onni har'a lubbuun jiran kun ragaa ni ba'uufi. Jodoon danda'ee waan nadhii dubbadhe gaarii ture. Jaalladhii Gammadaan hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo kan baandii caffee gadaa jedhamee uummata Oromoo biratti beekamu ijaaranii maqaa amma itti beekamu kana kan itti moggaase Jaalladhii Gammadaa akka ta'an artistoonni baandii kana keessa turan ragaa ni ba'uufi. Artii uummata Oromoo dammaqsuu fi kakaasuuf akkasumas aadaan uummata keenyaa akka sirna nafxanyootaatiin badee ture dagaagsuu irratti artiin bakka guddaa akka qabu hubatanii hubachiisuun akka saffisaan guddatu irratti hedduu hojjetanii jiru. Jaalladhii Gammadaan kitaaba dammaqiinsa dhaabaa jedhu kan woboon godinaalee Oromiyaa hunda keessa jiran itti baratanii dammaqiinsaa fi hubannoo gahaa kan kennuuf qopheessanii miseensi dhaabaa hundi irraa barachaa akka turan seenaan qabsoo isaanii ni mirkaneessa. Eebba kitaabichaa jalatti isaan dura qabsoo dirree bahaa turan Jaal Badhoo Dachaasaatiif yaadannoo akka ta'uuf jedhanii maqaa Jaal Badhoo Dachaasaa qabsaa'ota muraasa biratti Jaal Dammaqsaa jedhamanii kan beekaman kanarraa ka'ee akka ta'e hubatamaadha. Jaalladhii Gammadaan
waraana keessatti akka loltuu ta'anii lola mootummaa abbaa irree dargii waliin godhame hedduu irratti gootummaadhaan yoo hirmaatan sagalee isaanii dhageeffatamee hin qufamne sanaan immoo dabballee ta'anii qalbii Oromoo fi qeerroo hedduu booji'anii abaa'oo jala hiriirsanii hojii raajeeffatamu hojjetanii jiru. Dhaaba keessatti ta'ee uummata Oromoo biratti jaalalaa fi kabaja guddaa nama qabanidha. Qabsoo sirna gabrummaa mootummaa abbaa irree dargii waliin godhame keessatti bakkoota hedduutti hojjetaniitii jiru. Baha Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti hojjetanii yoo ta'u Arsii Arbaa Guuguu keessattis hojjetanii jiru. Kana malees karaa Sumaaleetiin ammoo daandii baafatanii Baha Oromiyaa irraa ka'anii waraana dhiyaa Oromiyaa jiran bira dhaqanii qabsoo fuula dura godhamuu irratti marii bal'aa akka godhan galmeen seenaa isaanii ni addeessa. Akkuma mootummaan abbaa irree dargii du'ee gara awwaala isaatti gaggeeffameen Abaa'oon ji'a Waxabajjii bara 1991 keessa waajjira Gullallee keessa teessuma godhachuun hooggantoonni Abaa'oo tarree dura irratti argaman keessaa qabsaa'aan dhugaa Jaalnadhii Gammadaa nama tokko turan. Jaalnadhii Gammadaan qaama olaanaa Abaa'oo keessatti itti gaafatamaa adeemsa siyaasaati. Magaalaa fi baadiyaalee Oromiyaa Amboo, Dirree Dhawaa, Dadar, Aanolee fi bakkoota hedduutti argamuun seenaa cabiinsa uummata Oromoo fi kaayyoo Abaa'oo ibsa bal'aa kennaa turaniitii jiru. Wanneen isa barbaachisan guuttachuuf tattaaffii godhu keessatti barreen 17 dabran keessatti humna isaa kan dursuu fi kan isa qaceelchu kallacha isaa kan ta'e adda bilisummaa Oromoo ijaarrachuun sadarkaa duraatti injifannoodhaan mirga isaa gonfachuudhaaf haallan murteessoo ta'an keessaa tokko guuttachuu danda'e jechuudha. Dabrees dhaaba poolitikaa kan horate kana akka akeekni isaa fiixa bahu gochuudhaaf haallan barbaachisan hundaa'u guutee argamuu fi qophaawaa ta'uudhaaf karaa hidhannootiinis taanaan humni keenya jechuun adda bilisummaa Oromoo kan kallacha ta'ee nu dursu humna waraana bilisummaa Oromoodhaa ijaaree yeroo haalli gaafatetti qabsoo hidhannoodhaa qusannoo malee haallan hangam jajjabaatan yoo uumamanis danda'achuudhaan tarkaanfiilee hin tuffatamne fudhachuun uummanni Oromoo yeroo duraatiif erga gabrummaa jalatti kufe booda har'a ifaa sadarkaa tokkootis ta'u akka arguu fi mirga abdachiisaa akka gonfatu gochuun danda'ame. Bara 1992 yeroo Abaa'oon mootummaa coomsaa keessaa dhiibamee bahu waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo waliin lolee lolchiise malee lubbuu kiyya qofa oolcha jedhanii akka yaada tokkollee hin qabne gootonni yeroo sanaa seenaa kana sirriitti beekanii amma lubbuun jiran ragaa ni ba'uufi. Waxabajjii 21 bara 1992 guyyaa isaa dhuma Abaa'oon waajjira isaa mara godinaalee Oromiyaa keessaa qabu guyyaa cufamee bahee ture. Jaallan hedduun waajjira Abaa'oo jalduu keessatti osoo cufanii keessaa hin baane waraanni wayyaanee Tigiroonni qofti ooraalii sadiin isaan marsanii dhukaasa isaanii irratti bananii turan. Jaallan hedduun yeroo sana wareegamanii isaan hafan ammoo rukutanii cabsanii keessaa bahanii amma lubbuudhaan biyyoota garagaraa keessatti jiraatu. Jiraatee jinuun argine duutee gurri nun nageenye ejjinu imimmaani boonyee sinobbaafanne Oromticha urjii qabsoo situree nuuf abdii guddoo nuuf awwaadhu si waamna sagalee si bakka jirtu jiraachuu kee shakkinee ndoota jechuun alfaatu. Dhabamu Jaalnadhii Gammadaa ilaalchisee namoonni hedduun bifa adda addaatiin ibsan. Amma ammatti wanti qabatamaan bakka kanatti guyyaa kana jedhu kan ibsu hin argamne. Jaalleewwan waliin dhabamanii hundi amma ammatti eessa buuteen isaanii osoo hin beekamne jira. Jaalnadhii dabalatee qabsaa'onni Oromoo bakka buuteen isaanii dhabame mana hidhaa Tigraay keessa jiru kan jedhu
abdiin ni jira ture. Yeroo ammaa yeroo Tigreen magaalaa gadi dhiiftee keessaa baate kana ni argamu jennee hedduun keenya qalbii keenya keessatti eegaa akka turre hubatamaadha. Garuu hin taane hin argamne. Dhabamuu isaanii ilaalchisee odeeffannoon qabatamaa haa dhabamu malee qabsaa'onni amma tokko keessa beekan yoo himan hirmaannaa walgahii adda bilisummaa Oromoo irratti argamuuf jaalleewwan isaanii jaataan waliin iddoo bakka Bookee 27 jedhamtu deemaa osoo jiranii bakka Asakoo jedhamu kan Daangaarsii fi Harargee jidduutti argamu yeroo gahan akka dhabaman jaallan hedduun ni dubbatu. Jaalladhiin umrii qeerrummaan gara qabsoo hidhannootti waan dabalamaniif mucaa ilmaa yookiin dubaraa hin qaban. Lubbuu isaanii bakka buutee hin qabne akkuma hooggantoota biroo bahuu osoo danda'anii waadaa ganama seenaan eeganii seenaa isaanii dhaloota kanaaf dabarsanii jiru. Dhaloonni kun ammoo qalama warqiitiin barreeffatee dhaloota irraa akka dhalootatti darbu godhaniitii jiru. Ukalammi garaaraase si baase hayyoolammi garaaraasa si raase duutu siinaaf tugumaan kee jiraattus nu boonsaa hojiin kee sirraa bareeda lachuu baguunsi deesse haati kee sirraa bareeda lachuu baguunsi deesse haati. Jaalleewwan isaanii bara dhuma 70moota keessatti Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti wal baranii gara baha Oromiyaa Sulula Goobaleetti kan waliin deeman Jaal Gammachiis Dhaabaa fi Jaal Sanbatoo Luboo wareegamanis dhiigni isaanii biqilaa bilisummaa nuuf biqilchee bakka amma jirru kana nu gaheetii jira. Jaalladhii Gammadaan uummata Oromoof qabeenyaa fi kennaa addaa turan. Fedhii fi kaayyoon isaanii uummata Oromoo abbaa biyyummaa taasisuu ture. Uummanni Oromoo harqoota gabrummaa irratti fe'amee jiru ofirraa darbee Oromiyaa walaboomte keessa akka jiraatan yaadaa fi abjuu isaanii ture. Kaayyoo fi galiin qabsoo kanaa kan akka ta'e jala sararanii himaa akka turan haasaan isaanii bara 1991 hanga bara 1992 keessa godhaa turan ilaaluun ni gaha. Seenaa mootummoota Habashootaa darban irras ta'ee kan amma jiran irraa kan barannu Oromoo cimaa ejjennoo hin jijjiiramne qabatee mirga Oromootaa kan falmu yoo as bahee yoo danda'an gara isaanitti deebifachuu yoo ta'u baate ammoo akka kaleessa gootichi kenna Maammoo Muzammir sabboonummaa Oromoo qofti yakka itti ta'ee sobaan sababa itti barbaadanii wadaroon fannisan sana akkuma har'aa ammoo artistii beekamaa qaxalee kan diinaaf gadi hin jenne haqa Oromoo fi dararaa Oromoo osoo arguu callisuu hin dandeenye artist Haacaaluu Hundeessaa ofuma ajjeesanii imimmaan naachaa harcaasaa akka turan argaa turreeti jirra. Hooggantoonni OPDO Hasan Ali irraa qabee amma Abiy Ahmaditti waa'ee dhabamuu Jaalladhii Gammadaa ta'ee sabboontota ijoollee Oromoo biroo hin beekan jechuun soba malee dhugaa miti. Waggaa 27 guutuu waraana wayyaanee fuuldura fiiganii ijoollee Oromoo bakka jiran maraa irraa guursisaa kan turan warrumaarra maqaa jijjiiratanii bilxiginnaa ofiin jedhan kana akka ta'an ifa galaadha. Mataa bilxiginnaa Abiy Ahmad dabalatee waa'ee jaalatamaa fi kabajamaa Jaalladhii Gammadaa kaasanii qaanii tokko malee ogguu faarsan ollaan argaa jira. Namni Jaalladhii leellisee faarsuu qabu nama kaayyoo isaaf wareegamanii fi galmaan ga'uuf qabsaa'utu maraarsifatee faarsa malee farraawwan kaayyoo isaanii wareegamanii fuuldura kan dhaabbatan fakkeessitoonni faarsaa ooluun isaanii madaala gubbaa kan isaan kaa'udha. Gootichi Oromoo Jaalladhii Gammadaan qaamaan nu jidduudhaan dhabamanillee hojii fi seenaan isaanii inni boonsaan bara baraan nu waliin kan jiraatudha. Qabsaa'aan ni kufa, qabsoon itti fufaan jecha keenya isa xumuraati. Sichilmaan kee jira biyya jaalladhii Oromiyaa biyya ilee fidaa Oromiyaa biyya bakar waaree Oromiyaa jarraa bagadaa Oromiyaa biyya laggee wagii Oromiyaa biyya jaallatanii Oromiyaa biyya baaroo tumsaa
Egaa kabajamtoota daawwattoota qophii utubaaqaa qophiin kenna utubaaqaa kan seenaa gooticha hayyuu qabsaa'aa kan kutannoo fi murannoon isaa kan nama boonsu kan dhaloonni amma barnoota guddaa irraa argatu jaalnadhii gammadaa isinii qopheessine kan hanga ammaa daawwataa turtan ture waan wajjin turtaniif galanni kenna guddaadha. Torbaanitti seenaa haqaa fi dhugaa Oromoo baasuu irratti qophiin utubaaqaa itti fufa. Qophii kana funaanee bareechee isinii kan qopheesse hojjettoota istuudiyoo Oromiyaa Freedom Media waliin ta'uun an rabbirraa galchuuti. Yeroo gaarii qabaadha. Oromoon tokko Oromoon amantiin addan bahu Oromoon gosaan addan bahu lagaan addan bahu gaaraan addan bahu Oromoo adda qootuuf gattaafatu haabbatu biyya Oromoo irratti abbaan biyya Oromoodha biyya Oromoo irratti namni biraa Oromoo malee murteessuu hin danda'u warra biraan urran murteessisuuf dhadhiiboo haabbatu dhaabni akka kan uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo ajjiraatu Oromoon haa ijaaramu Oromoon adda bilisummaa Oromoo jalatti haa ijaaramu qabsoo keenya itti fufna injifannu. Roji jiru dinu samini akamale garre ina jesa male jam sudah min bamde de janjalan bane bicaru nori wa akamale mare